egaa akkuma nama kamiyyuu guyyaan isaa guyyaa abbootiiti. Guyyaa abbootii kana egaa yeroo jalqabaatiif otoo hin taane yeroo hundumaa hin yaadanna waa'ee guyyaa abbaa, guyyaa haadholii, guyyaa abboolii jennee hin yaadanna. Garuu abbootii keenya sadarkaa amma irra jirru gaafa abbootii gaafa jennu abbaan namni kamiyyuu ilma kan qabu, dhala kan qabu abbaadha. Dhiirri hundumtuus abbaadha jechuun immoo hin danda'amu. Hawwan hundumtuus haadha jettee maqaa kennuuf hin dandeessu. Haadhummaanis abbummaanis garuu bakka bakka isaatti gatii qaba. Kanaaf isa jalqabaa abbootii warri guyyaa har'aa lubbuun jiraattan geessan baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Addumaan immoo abbaa koo otuu hin baratin isa na barsiise. Otoo ofii isaatii barnoota hin qabaatin mana barumsaa keessatti baradhe isanaaf ijaare jechuudha. Dandeettii addaa injiinerummaa bara kanaa isa baratanii fudhatan bara sana barnoonni waan hin jirree fi injiinera uumaa warra ta'an, uumamaan warra waa kaallaquu danda'an abbootiin keenya jechuudha. Jenereeshinii ammarra jiru kanarra abbaan akaakayyuun waggaa duubatti deebinee waggaa 50 waggaa 60 har'aa biyya keenya Oromiyaa keessatti yoo ilaalle barnoonni akka har'aa kana waan babal'atee jiru miti. Waggaa 60 waggaa 70 beenna namuu beeka kana jecha. Kanaaf abbootiin keenya baay'een osoo hin baratin nuun barsiisaniiru. Egaa akkuma addaatti abbaa kiyya kanan ittiin yaadadhu mana barnootaa safaranii qorqorroo irra buusanii muka dhaabanii ijaaranii lafaa kaasanii barnootaaf akka ta'utti teessuma barnootaa mana barnootaa keessatti irra taa'amu harka isaaniitiin hojjetanii dandeettii isaaniitiin akkaataa kaallaqa isaa ofii kaallaqanii abbaan koo fi ollaa sanatti kan argamanii ogeeyyonni hedduun kan irratti argaman mana barnootaa ijaaranii nuti ijoolleen isaanii keessatti akka barannu nu gargaaranii jechaadha. Isaan nuuf osoo hin baratin mana barumsaa nuuf ijaaranii galata isaanii dachaadha. Warri lubbuun jiran hundumtu baga lubbuun har'a geessanii joormaadhuma iyyuu haa ta'u roorroodhuma keessa iyyuu haa ta'u malee baga kana argitan kunuu gammachuu guddaadha. Warri immoo abbootii keenya isaan lubbuudhaan jiraachuu isaanii warri har'a guyyaa har'aa kana immoo warra abbaan keenya lubbuun jiru bakka isaan jiranitti yaadachuutu nurra jira. Yoo qabeenya dhabnes yaadaan abbootii keenya bira dhaabbachuu jajjabeessuu nurra jira jechuudha. Karaa danda'ameen abbaa keessan haadha keessan galateeffachuu. Namni haadha isaas abbaa isaas kan inni arge gaafuma dhalatee kaasee namni keessaa ba'e namni keessa ture abbaa kee yoo jette dhiiga isaatii keessa isaa turte, haadha kee yoo jette keessa ishee turte dhiiga isheetii. Isaan kun lamaan warra hin haalamneedha jechuudha. Kanaaf wanti yaaduun nurra jiru lafee isaanii qabanne, dhiiga isaanii qabanne, gogaa isaanii uffanne, hojii waaqayyootiin, tolchuu waaqayyootiin tolfamne qaama namaa keessaa baanaa jechuudha. Kanaaf abbaa kootiin bagattiin si ga'e, baga guyyaa abbootiitiin si ga'e jechuun barbaada. Abbootii biyya lafaa kanarra jiran cufa bagattiin isin ga'in jedha. Warri abbaa qabdanii abbaa keessan ijaan argitan hundi keessan baga gammaddanii garuu duuba deebinee waa'ee abbootii keenyaa yaadachuutu nurra jira.
akkuma isiniin jedhe an muka soofuu abbaa kiyyarraan bare. Abbaan kiyya muka soofanii teessuma hojjetanii sireera rafan hojjetanii mana namni keessa jiraatu ijaaranii wanta namoonni itti fayyadaman hundumasa kaallaqa sammuu isaanii keessaa fuudhuudhaan boca adda addaatti baasuudhaan otoo isaan hojjetanii argaa ture. Yeroo sanatti manni barumsaa akka hin jirre beekamaadha. Kutaa mana barnootaa akka isaan hin seenne beekamaadha. Dandeettiin sun eessaa dhufe yoo jenne kennaa waaqni namaaf kennu dhalootarraa dhalootatti kan darbu jechaadha. Yeroo isaan barcuma yookaan teessuma guddaa isaan tolchan ilaale teessuma xiqqoo offaa boqqolloorraa offaa keessisaa yeroo goguu hin quncista qaamuu jedhama kan irraa ba'u qaamuu isaa sanaan offaa isa keessa isaatii ba'u sana immoo walitti caccabsuudhaan murmuruudhaan millaachi yookaas albii wayiitiin kukkutuudhaan offaa kana qaamuu irraa ba'e sanaan wawwaraanuudhaan teessuma xixiqqoo offaa irraa tolchee barcuma isaanii hojjetan sana fakkeesseen bira kaa'aa ture. Sun maal injiinerummaa isaan qaban sana irraa qooddachuu kooti jechuudha. Yeroon xiqqoo ol ka'aa deemu beekaa dhufu osoon kutaa 2 kutaa 3 baruu barcuma namni irra taa'u ofii kootiif hojjechuu jalqabee jechuudha. Eenyurra isaan irraa bare. Wantoota gurguddaa kan akka meeshaa adda addaa kan ijoolleen durbaa fudhatanii heeruman sireerra rafan tolchuu gaafan eegalu anis hamma kootti waan an argadhu galii mataa kootii uummachuu eegale jechuudha. Sana qofa miti. Hangafoonni koo abbaa kiyyarraa kan isaan baratan akkaataa itti muka baqassan jechuun waddeessa jiksanii waddeessa namni 2 sibiila qallaa tolchanii muka itti maqaa adda addaatti moggaasanii utubduu, bubbuttuu, deeggiraa waan baay'ee maqaa hedduutti baasanii sanaan immoo magaazii yookaas nyaataa muraa jedhanii maqaa kennanii fi muka jirma lafa ciisu 2 ta'anii baqaqsu jechuudha. Sanagaa saanqaasaa yookaas battee taasisaniiti tajaajila adda addaaf akka oolutti isaan humna qaban hirree qaban sun immoo sana 2 ta'anii gurmuudhaan wal faana yeroo deeman isaan duukaa deemuun ilaaluudhaan akka isaanitti baqassan waan isaan godhan ilaaluudhaan muka dhaabbataatti deemne bituudhaan nus isaan jalaa kaane isaan irraa baranne kan akka ijoollee nama saggoo qabu nama guddaa wajjin walitti hidhata ta'uudhaan akka qotiyyoo lafa qottuutti muka jirma lafa ciisu guddaa babbaqassine gaafa 7 xaawulaa yookaas saanqaa 20-30 gargar hirmaannaa jechaadha. Baay'ee kan na ajaa'ibu tooftaa muka guddaa baay'ee jabaataa ta'e sibiila qalloo tokko keessa loosuudhaan baqassitee gamatti baasu jechuun abbootii keenya irraa nutti darbe jechuudha. Ani eessa akka isaan fidan beekuudhaa baadhus eessa akka isaan waan kana uuman beekuudhaa baadhus garuu dandeettiin addaa injiinerummaan addaa abbootii keenya keessa tureera. Isaarraa kutaa keessatti qormaattee dubbistee maal jettee walitti lakkoofsa isaa walitti daatee waliin baay'istee walirraa hir'istee mana tokko ol kaaftee dhaabdu miti. Inni kaleessaa sun waan addaati. Waggaa 200 manoota ijaaramanii ta'antu jiru warri seenaa qaban. Dhagaadhaan gimbiidhaan lafaa kaasanii ijaaramanii sibiilli tokko keessa jiraatiin biyyee dhagaa qofaadhaan muka qofaadhaan mana ijaaramanii ta'an baay'ee isaa jiru baadiyyaa keessa. Isaan kun injiinerummaa uumaa qabu jechuudha. Abbootiin keenya, harmootiin keenya argineerra. Dhoqqee lafa keessa bishaan dhaqanii bishaan keessa dhoqqee kileessoon kan jedhamu dhaqanii baasuudhaan dhoqqee kana harkaan sukkuumanii cirrachatti dabalanii waan adda addaatti dabalanii harkaan riganii miidhagsanii shoobanii wantoota adda addaa meeshaa adda addaa kan akka eelee, beddee, xeebbe, waciitii
waan isaan hin jiru okkotee uuroo ubboo maqooti hedduu hin beekne tolchanii lafa naqochan kun maayini dandeettii harmootii dandeettii abbootii keenyaati. Har'a mana barnootaa keessatti barnoota akkasiillee hin kennamu hin jirus. Sibiila wanta caccabarraa walitti qabuudhaan tumanii bifa jijjiiranii kasee gasoo qoottoo waan isaan hin tolchine jiru. Abbootiin keenya osoo hin baratin warra nu barsiisan jechaadha. Injiinerummaa uumaa warra qaban jechuudha. Baga guyyaa abbootii geessan jechuu qofa miti. Baga baaka guyyaa abbaa geesse jechuu qofa miti. Waan tokko yaaduun nurra jira. Abbootiin sun dura warri dhalatan sun maal nu dhaalchisanii? Maalirraa barree? Galati isaanii hoo maali? Galati isaanii maali? Kan abbootii keenyaa sun galati isaanii maali? Dargaggeessi irraa wal jaallataa, wal fuudhaa, mucaa godhataa. Mucaanis dalannaan garma elektirooniksiitti deema, waan adda addaa jira. Haati sana taanaan, abbaan sana taanaan waluun beekanii jecha. Wanti ati dhala kee dhaalchistu hin jiru, kaartooniitu dhaalchisa dhala har'a irra caalaasa. Keessumatti magaalaan kaartooniidha kan dhaalchisaa jiru. Abbaa faati yoo ta'e afaan itti dabarsuudha. Kanan argaa jira bara kanatti. Yoo qalbii namaa kenne jechuudha. Yoo eebbi gidduu jiraate jechuudha. Kan abbaaf haadha gidduutti ilmi guddatu, intalli guddattu bara kana. Keessumatti biyyoota guddatan, keessumatti magaalota gurguddaa keessatti kan arginu kana. Kanaafi guyyaa abbootii kana waan baay'ee dubbachuu dandeenya, waan baay'ee haasa'uu dandeenya. An mana barumsaan itti baradhe kutaa 1 hanga 8 keessatti hanga kutaa 5tti barcuma manatti abbaan kiyya tolchan irra taa'een barachaa ture. Kutaa 5 gaafan ga'u garuu barcuma bifa isaa eeggate akkaataan itti irratti barreessuu danda'utti ofii kootiif tolfadhee qabadhee mana barumsaa sana dhaqe. Kun maali? Bu'aa abbaa kiyyaa, dandeettii abbaan kiyya na dhaalchise jecha. Kutaa 5 kaasee hanga kutaa 8tti barcuma sana of jala baadhee deemaa ture jecha. Kuni seenaa dagatamuu hin dandeenyedha. Ani barumsaa keenyatti deeskiin jira, sibiila adda addaarraa kan tolfame jira. An guyyaa tokko yoo ijoolleen nattee barcuma korra teesse malee barcuma korraa ka'ee hin beeku. Sababiinsa mirga keeti. Wanta godhattu, wanta gargaaruu dandeessu, wanta mana barumsaa sanatti hojjechuu dandeessu jechaadha. Sana biratti mana barumsaa keenya keessatti, mana barumsaan keessatti baradhe keessatti, mana barumsaa Roojaa Gamsaa jedhamu keessatti yeroo sana barsiisaa Faqqadee Galatee kan jedhaman nama guddaa, nama baay'ee jaallatu, nama baay'ee kabaju. Achumaan bakka guyyaa abbootii geesse jechuun barbaada. Namni kun yeroo barnootaa alatti na waamanii hojii waajjira isaanii keessatti hojjetamu keessumatti raappoolii galagalchuu waan jedhamu jira bara sana. Maqaa barattootaa, seenaa barattootaa, galmee barattootaa waan mana barumsaa sana keessatti qabxii isaan qaban wajjin bara isaan seenan, bara dhalootaa yeroo mana barumsaa jalqaban irraa kaasee kan harkaan barreeffamu jira galmee guddaa keessatti jechaadha. Harkaan barreeffama, kompiitarri hin jiru, bilbilli hin jiru, waan tokko waan hin beeknu jiru, reediyoo fa'aa jira kan mana barumsaa keessatti reediyoo irra dhaggeeffannu jechaadha. Raappoolii kana jechuun kan harkaan barreessan galmee seenaa barattootaa yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 2 sa'aatii 3 isan barreessaa ture jechaadha. Barsiisaan sunis jiru, namoonni yeroo sana barsiisonni yeroo sana achi jiran hedduun isaanis jiru. Kuni abbootiin keenya maal nu barsiisanii? Bu'aan isaanii maali? Keessatti barsiisonni na barsiisaa turan hundi isaanii abbaan haa ta'u baay'een isaan jaallatu. Baay'ee waan baay'ee natti argisiisan, karaa baay'ee na argisiisan. Kutaa barnoota koo keessattis barattoota sadarkaa olaanoo keessa jiran waan ta'eef
baay'ina jaallatu anis baay'ina isaan jaalladha. Baay'ina isaan kabaja, baay'ina isaan jaalladha. Bu'aan abbaa kootii wanta amma kana na yaadachiise jechuudha. Guyyaan abbaa, guyyaan abbootii baga guyyaa abbootiitiin isin ga'e jechuu qofaa osoo hin ta'in abbootiin keenya waan isaan nu dhaalchisan maayini galanni isaanii kan jedhudha. Galati isaanii guddaadha. Warra abbaan keessan lubbuun jiran abbaa keessan hamma dandeessan waan dandeessaniin yaadaan illee ta'u kabajaadhaaf illee ta'u galateeffadhaa, bira dhaabbadhaa, beela isaanii qaqqabaa fi keessumatti baadiyyaa keessa warra magaalaa keessa jiraatan warra biyya adda addaa biyya alaa adda addaa keessa jiraatan abbaan keessan baadiyyaa jiraatu. Gindii baatee kan deemu, qambarrii baatee kan deemu, harqota isa jennu, qonnaa kan qotu, kan umuriin isaa dulloomee lafa qotuu dadhabe, kan horii tiksu, kan wanta fuudhu dhabee akkasumatti immoo olii gadi deemee waa barbaaddachaa oolu abbootii meeqaatamtu jiru baadiyyaa keessa. Waan godhan kan dhaban baay'eetu jiru. Dhala dhalchanii ijoollee isaanii irraa kan waan arganne abbootii meeqaatamtu jiru. Egaa abbaa koo qofaadha, abbaan dhalche qofaadha jechuu koo miti. Abbaan ati beektu, abbaan harka kee ilaalu, abbaan ati xiqqoo sarara fooyyee taate hundumtu abbaa keeti. Dirmadhuuf, fayyaa isaanii irratti dirmadhuuf, beela isaanii irratti dirmadhuuf, daara isaanii irratti dirmadhuuf amma dandeesse. Nama hundumaa gargaara jechuu koo miti. Amma dandeesse. Keessumatti hollaa keessatti dhalatte illee abbootii lama sadii yoo yaadatte waan guddaadha. Inni kaan immoo si ilaalee waan biraa godha waan ta'eef jechuu kooti. Yaa abbootii addunyaa irra jiraattan marti baga guyyaa abbootiin isin ga'e. Keessumatti abbaa koo obbo Ittafaa Irranaa nama kamiin olitti abbootii kamiin olitti si keessaan bahe waan ta'eef baga guyyaa abbootii naaf geesse lubbuun jiraatte lammaffaa deebi'ee akkan dhufee si argu Waaqayyoon nan kadhadha. Ammas umurii naa dheeradhu. Abbaa koo abbaa kabajaa, abbaa beekumsaa, abbaa ogeessota hedduu sirraa kan baranne siin kan jiraanne baay'een ana dabalatee ogummaa namootaaf ati hirte, ogummaa adda addaa, ogummaa lafa qotu, mana ijaaru, gindii ittiin lafa qotan, qambarrii ittiin lafa sangootatti hidhanii ittiin qonnaa qotan, muka gasuu, wanti ati hin hojjenne hin jiru. Mana ijaaru, mana maal fakkaatu, mana addunyaa garas keessatti injiinera addunyaa kanarra jiru ana jedhee kan lafa kaa'uu hin dandeenye akkaataa ani itti lafa keessu baay'ee na ajaa'ibsiisa. Otoo carraa ani keessatti dhaladhe kana keessatti ati dhalatteetta ta'e ani iddoo keessii dulloomeera ta'e gammachuun koo guddaa ture. Silaa sammuun osoo hin baratin waan ammanaa hojjete sun har'ootuu dargaggoomee teknooloojii yookaas ammayyaa baraa kana arge maal akkan hojjetu sitti himuu hin danda'u. Ani ilma kee Abdii maqaa manaa kan ittiin na beektu Qumbii naaf jiraadhaa. Haadha koo abbaa koo isinan jaalladha. Baga guyyaa abbootiin isin ga'een isiniin jedha. Bakkuma jirurraa isinis Oromiyaa keessa bakkuma jiraattanitti Ameerikaa kaabaa bara 2023 guyyaa abbootii addunyaa.